Durbeen Oromoo kun jireenyi yookaan gaa'illi bilisummaa booda jechuun osoo heerumtee ijoolleen godhatin bultii osoo hin dhaabbatin lafa kanarraa du'aan darbiteetti. Sabboonummaadhaan aadaa fi eenyummaa Oromoo kutannoodhaan guddisaa kan turte barreessituu Maccaaf Tuulamaa dandeettii addaa qabduu fi gootittii onnee sibiilaati. Waa'ee Oromummaa, waa'ee sabboonummaa fi gaaffii eenyummaa ishee qofaaf mana hidhaa gurguddaa Itoophiyaattis yeroo garaa garaatti hidhamaa turteetti. Isheen garuu qormaata kamiifiyyuu hin jilbeenfanne, takkumaa duubattis hin deebine. Waajjira mootummaa keessaas hojjechaa kan turte yeroo taatu garuu sababa shakkii miseensa ABO'ti jedhamuun hojii mootummaa kamiyyuu hojjechuu akka hin dandeenyetti hojii isheerraa ari'atamteetti. Ta'us garuu kunis akka isheen qabsoo dhiiftu isheen goone harka lafa jalaan qabsoo ishee itti fufte. Ammas garuu hojiin ishee irratti baramee mana hidhaa Maayikalaawwitti darbatamte. Gidiraa meeqa boodas achii baate. Sana booda hiriyoonni ishee biyya laakka baatuuf haala mijeessaniifis isheen garuu biyya abbaa koo dhiisee eessayyuu hin deemu jechuun isaan harkatti didde. Sabboonummaan qabsaa'aa mana hidhaa garaa garaattis gidirfamaa gaa'ellis bilisummaa booda jechuun osoo bultiin ijaarratiin dhibeeta isaatiin eebila 4 2007 Finfinneetti addunyaa kanarraa imala galan qabneen imalteetti. Gootittiin kun eenyudha? Koomentii irratti maqaa ishee barreessaa. Viidiyoon kun namoota baay'ee akka qaqqabuuf sheer koppiliin gochuun dagatinaa. Galatooma.